guyyaan gargaarsaa guyyaa kana jedhama. Achi deemeen ani aslii koo guyyaa sana geemiin koo ji'a sadanarraa qabame. Ummata kana nan gargaarsisuun barbaadanis maaliif guyyaa sana qabdeennan raachuu koo rakkoon hin jiru. Ati guyyaa afur irratti geemii kee taphattaa ummanni ati sa'aatii afur irratti geemii kee taphattaa ummanni sa'aatii 5 irratti ni gargaarama jedhe. Lakki asli wanti kun booda dhufee ummata faana walitti na buusuu ta'a jennaan maali ani ummata faana yoon walitti si buusuu barbaade barnan danda'a. Sa'aatii afur irratti gargaarsa jalqabsiisuu danda'a. Lakki wanti kun ummata faanas walitti si buusuu raachuu koo. Ana soddaa kee amanii. Raachuu wallaahi ani sin jaalladha naan jedhe live irratti. Namni hundumtuu dhageessaniitu. Raachuu wallaahi ani sin jaalladha. Yoo ati moote anatu moo'ee. Yoo ati mo'amte anatu itti arrabsamaa. Raachuu koo wallaahi si jaalladha naan jedhe. Dhugaa rabbiin live irratti baay'isee. Ishi soddaa koo. Ati akkas jennaan geemii koo taphadheen dhufee ummata koo gargaaran jedhe. Kanarratti walii galle. Wanti deemaa jiru kan akka ta'ettan beeka. Achi har'a gaafa ijoolleen wal arrabsan nan ilaale. Ani warri maal jedheera? Warri na jaallattan. Anaaf jettanis ta'e, waa'ee koof jettanis ta'e, waa'ee kamiifuu jettanii nama wajjin waliin arrabsina. Hin barbaadu. Yoo dhugaa waaqayyo, dhugaa waaqa jiraataa waaqni hin argaa. Akka anaaf jettanis ta'e, waa'ee kootiif jettanii akka nama faana wal arrabsitan ani hin barbaadu. Dhugaa hin barbaadu. Homaa naaf hin godhu. Wal arrabsuunis hin barbaachisu. ምንም ችግር የለም. Guyyaa 8 dura qabame geemiin kun. Asli koo maaliif amma fakkeenyaaf guyyaa koo ta'uu mannaa deddeebiseen akkas jedhe. Asli koo maal ta'a? Qidaamee isa darbe maaliif hin ta'u? Asli koo ishii sanbata maaliif hin ta'u? Ishii gaafa wiixataa maaliif hin ta'u? Ishii gaafa kibxataa maaliif hin ta'u? Ishii gaafa roobii maaliif hin ta'u? Asli koo ishii maaliif gaafa kamisaa hin ta'u? Maaliif dirqama guyyaa kootti gochuun barbaadameen jedheen. Guyyaa 9 dura murteessan bar. Dhugaa rabbi. Dhugaan baay'ee dhugaan tokko bar. Dhugaa lafarra jirtu. Dhugaa namni hunduu arge garam geessitash. Raacheen uummata hin caalu. Akkamittan uummata caala. Ani aslii isa tokko aslii umuriidhaan ni caala. Experienceidhaan ni caala. Aslii tokko hin caalu ani uummata caalu miti. Raacheen uummatan caalu jedhu uummata faana walitti na buusuuf akkamittan uummata caalan nama tokko nama umuriin illee waggaa 28 daa'im wallaalaallee baay'ee isin na jaalattaniif bakka kunu tini na gootan malee daa'imamaan bakne akkasin jedheeni deddeebiseen aslii koo lakkii. Guyyaa 9 jira haadhoo koo. Guyyaa sana gochuu mannaa isa dursa gochuu dandeessu. Uummanni kun buqqaa'eera. Gargaarsa tattamaatu barbaachisa. Guyyaa sana hundallee gochuun hin barbaachisu jedheeni. Achi walii galanii nooraachee asliin doom nan jirjiisiisa rakkoon hin jiru naan jechaa ture. Achi amma ga'e lakkii. Ishi rakkoon qabu. Yoggaa akkas ta'e rakkoon hin jiru. Eddanaan geemii taphadhee booda walumaan dhufne uummata kana gargaarsisneen. Asliin guyyuma kana filatan. Ishi. Ana hammeenya dubbatu na argitanii beektu. Hin jaaladhu bar. Namni gaafa wal arrabsu. Namni maaf wal arrabsa. Namni maaliif walitti ga'a? Hin barbaadu bar dhugaa. Dhugaa hin barbaadu akka wal arrabsitan hin barbaadu. Wanti ta'e kana. Na ammas rakkoon hin jiru.
Ani dhugaa rabbii kunoo as keessattuu akkas bantanii ilaaltanii nama tokkoof jibban qabu. Nama tokkoof maaliif guyyaan kun akka dabartu beekti? Guyyaan kun akka dabartu nan beeka. Guyyaan biraa akka jiru nan beeka. Hundumti keenya akka wal geenyu nan beeka. Jireenya waan ta'eef, jireenyi dheeraa waan taateef. So ምንም ችግር የለም. ኡማር rakkoon hin jiru. Anis geemii koo nan taphadhaa. Gargaarsa uummata koo irrattis paartisipeet nan godha. Kanarra qofa otoo hin ta'in yoo barbaachisaa ta'e uummata Finfinnee keessa jiru wajjin wal mari'adhee gargaarsa kanaa caalu ni gochisiisna. Namni bakka bu'ummaan, namni amanamaa, namni guddaa bakka bu'ummaan maqaa isaatiin akkaawuntiin banamee namni uummata kana gargaarsisuu danda'u. Giftiidhaan miti uummata kana kan gargaarsisu iyyuu. Giftiidhaan otoo hin ta'in namni bakka bu'ummaadhaan responsibilitii fudhatee namni amanamaan akkaawuntii maqaa isaatiin banamee uummata kana akka gargaaran nan godha. Uummata kooti. Kanaaf kanuma bakka. Uumaa tokko wal arrabsuun hin barbaachisu. Ishii hundumti keessan warri nama arrabsitan kaleessas isin kadhaan ture isaa hidhee akkanaan duras isin kadhaan ture waggaa guutuu nan isin kadhe waliin arrabsiina. Fuunaan maa wal arrabsitu? Kanaaf uummata koo nan gargaara, nan gargaarsisa. Uummata kooti, dhiiga kooti. Kan akkasitti hubadhaa. Hunduma keessan baay'een isin jaalladha. Geemii keenyaaf guyyaa 2 qofa tafe. Boru malee guyyaa tokko. Namni hundumtuu akka nafaana dhaabbatu nan beeka. Akka muullee nan beeka. Fatii koo ilmi biqilaa I love you. Fatii I love you now. Ani raachuu keessan mucaa keessan isa sin baay'ee jaallattan. Mucaa keessan isa sin dammaa fannaniin guddistan. Tiriidantii Oromoo qoraasuma dhiiraa irraachuu keessan kan Oromooti bakka. Amma fakkeenya lakkaatii kan koomiti sin barbaadu jechuun dandeessu baay'isee. Murtaa'eera bakka ani kan keessan dheeraa kan keessan. Baay'isee natiiwuu nu rakkisaa ta'e bara. Amma fakkeenyaaf nama biraa hin dhibda bakka. Ittaani innis baay'ee sittiin jedhu. Ani mo otuma akkasina dhibuu lakkee ani kan keeti bakka ndee bagadinoo dheedheen akkasuma. Achi maal goota ishee akkasin jedha taanaan lakkee ani kan keeti. Amma fakkeenyaaf namni tokko dhufe uumaa tokko otoo sirraan barbaadin lakkee ani sin jaalladhu deemee otoo jettuuni lakkee bakka ani kan keeti obboleessa keeti bakka dhiiga keeti jedhe akkasitti sitti maramataanaan. Yoo waa sirraa barbaade ta'e namti kun waan irraa barbaade ta'e. Ani eddan TikTokii kanarraa dhufe waggaa 3 waggaa 4 TikTokiidhaan duras Facebookiidhaan waggaa 5 waggaa 6 ani kan Oromooti tiriidantii Oromoon jedha. Oromoo ililchi raachuun kee qursii nyaatteen faan jedha bar. TikTokii Facebook irratti akkas jedheen post godha. Oromoo koo ililchi raachuun kee qursii ishee firfirba sigaa nyaatteen jedha. Naa kan akkasitti ilaala warri nama arrabsitan maaloo adaraa Oromummaa adaraa Rabbii adaraa Waaqayyoo nama wajjin waliin arrabsina. Karaa kamiinuu karaa gamasiinis ta'e karaa gamanaanis nama wajjin waliin arrabsina. Dhugaa Rabbii isa dhugaan baay'ee jibbisiisaadha bara. Nama faana wal arrabniin akkamitti namni wal arrabsaa sirra ba'ee isayyuu saba dhugaa Rabbii aadaa keenya keessa illee hin jiru. Dhugaa Rabbii waan kana abbootii keenya illee hin baranne isaallee akka dhufe hin beekan hin barbaachisu bakka waan hundaan dubbatan miti. Ani fakkeenyaaf otoon baasee waan hin dubbadhu waan kuman qaba bara. Dhugaa Rabbii dhugaa waan baay'een qaba bar waan hin dubbadhu waan narratti godhame waan baay'een qaba bar waan baay'een ilaalee bar. Dhugaa Rabbii dhugaa garuu ani amma fakkeenyaaf akkasan ta'e akkasina godhanii akkasan ta'e akkasina godhanii otoon jedhee ba'ee nama
nama lolchiisuudha malee faayidaan isaa maali? Hin barbaachisu. Haadhaan keenya akkas miti. Abbootiin keenya akkas hin turre. Abbootii keenya jalatti guddanne taanaan dhiisuu qabna. You know, love is beyond everything. Dhugaa Rabbi. Wanti jaalala caalu hin jiru. Saba ofiif miti baay'ee. Saba ofiif miti. Namuma alagaa jennuuf. Sabaaf sablammiif. Dhugaa Rabbi. Eenyuun maaf jibbita? Waggaa meeqa jira?